Dhaabbanni tola ooltummaa Herkulammii addee dashii sadiif mana jireenyaa sadarkaa isaa eeggate ijaarsisuun eebbisiisee dabarsee kennuufiin gabaafame. Addee dashii sadii jooteen jiraattuu godina Wallagga Lixaa aanaa Laaloo Assaabii ganda Jaarsoo Daamotaa naannoo addaa Maayibaasii jedhamuun beekamu yoo ta'an bara 2017 mana jireenyaa irratti jiguuf jedhu kan mul'isu karaa miidiyaa hawaasaa viidiyoo namoota garaagaraan qoodame irraa arguun dhaabbanni tola ooltummaa Herkulammii qaamaan bira ga'uun bona aduun ganna roobaan miidhaa hamaan irra ga'aa jiraachuu fi rakkoo biroo haadha kanaa erga hubatanii booda tumsa barbaachisu taasisuun deeggarsa namoota karaa sooshaal miidiyaa gaafachuudhaan manni jireenyaa sadarkaa isaa eeggate qorqorroo baalli 92 irraa mana kutaa ciisichaa 4 kutaa nyaaticha bilcheessanii fi mana fincaanii dabalate bakka bulchaan aanaa Laaloo Assaabii fi hooggantoonni aanichaa garaagaraa hawaasni naannoo sanaa boordiin dhaabbata tola ooltummaa Herkulammii fi miseensi dhaabbatichaa hedduu jiranitti mana tilmaamaan qarshii 500 ijaarame eebbisiisee itti galchuu danda'eera. Hojii gaggeessaa olaanaa dhaabbatichaa kan ta'an barsiisaa Dabaloo Ittaanaa fi miseensonni dhaabbata tola ooltummaa Herkulammii yeroo garaagaraatti deddeebi'uun ijaarsa manichaa fi haala haati kun irra jiran to'achaa kan turan yoo ta'u turtii ji'a 11 booda meeshaalee mana keessaa jireenyaaf barbaachisan biroo guutuun guyyaa kaleessaa eebbisiisuun dabarsanii haadha kanaaf kennuun imimmaan harmee qoorsuu danda'aniiru. Bulchaan bulchiinsa aanaa Laaloo Assaabii obbo Mulaatuu Dhiinsaa waltajjicha irratti argamuun akka dubbatanitti mana waaqayyoo hin ijaarin ijaartuun akkasumaan dhamaatii karaa nuuf danda'ameen nutis waan dhaabbatichi gochaa jiru ni tumsina jechuun itti dabaluunis bara kana miidiyaan hawaasaa waan gaariifis hamaafis itti fayyadamamaa kan jirru yoo ta'u miidiyaan nama ajjeesaa mana diigaa manas ni ijaara qabeenya ni mancaasaa qabeenyas walitti ni qaba. Kanaaf miidiyaa hojii gaarii qofaaf itti fayyadamuu qabna jechuudhaan hawaasaaf dhaamaniiru. Addee dashii sadiin utuu akka irraa humni isaanii hin dhumin hojjetanii of jiraachisaa kan turanii fi haadha ijoollee lamaa yoo ta'an gara fuulduraattis tumsi isaaniif godhamu kan itti fufu ta'uun himameera. Dhumarrattis qaamota deeggarsa kanarratti hirmaataniif waraqaan beekamtii dhaabbaticha irraa kan kenname yoo ta'u ammas harka qalleeyyii biroo tumsuuf laphee gaarii namoonni qaban biyya alaa fi keessaa dhaabbata tola ooltummaa Herkulammii quunnamuu fi miseensa dhaabbatichaa ta'uudhaaf ammoo ji'atti kaffaltii miseensummaa qarshii 100 qofa baasuudhaan miseensa dhaabbatichaa ta'uun akka danda'amu hojii gaggeessaa olaanaa dhaabbatichaa kan ta'an Yuunivarsiitii Damdoolootti barsiisaaf ogeessi fayyaa barsiisaa Dabaloo Ittaanaa dhaamaniiru. Kan gabaase Keemboon Abrahaam.